Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Aanaa Dagam Gandaanoo Qarreetti humnoonni fiinxaleeyyii naannoo Amaaraatii dhufan haleellaa raawwataniin uummanni qe'ee isaaniirraa buqqa'aa jiraachuun dubbatamaa jira. Soomaaliyaan Itoophiyaa irratti waraana banuudhaaf dhaadachuun gabaafame. Barattoonni Itoophiyaa dhibbaa carraa barnoota bilisaa Chaayinaa mo'atuudhaan Yuunivarsiitii Finfinneetti ramadamanii. Abuna Gabriel lubni mana lubummaa Wallaggaa Lixaa Sinodosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa haasaa lubaa Luqaasifatti balaaleffadha jedhe. Oduu kennaa biyya alaatiin Suudaaniin marii barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii gaggeessaa humna gargaarsa saffisaa waliin taasise balaaleffatte. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turan Jibriil Muhammadii ammoo oduu bal'inaan. Aanaa Dagam Gandaanoo Qarreetti humnoonni fiinxaleeyyii naannoo Amaaraatii dhufan haleellaa raawwataniin uummanni qe'ee isaaniirraa buqqa'aa jiraachuun dubbatamaa jira. Uummanni qe'ee isaarraa gara magaalaa Fiichee fi Dagamitti dhiyeessaa jiraachuu bulchaan gandaa Aanoo Qarree himanii jiru. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Salaalee Aanaa Dagam Gandaanoo Qarreetti humnoonni fiinxaleeyyii naannoo Amaaraatii dhufan haleellaa raawwataniin uummanni qe'ee isaarraa buqqa'uu jiraattonni himanii amajjii 12 bara 2024 jimaata deengaddaa halkan Gandaanoo Qarreetti Gooxii Waaggaatii Bagoruu Ganda Baacoo Qonyee Ganda Mooraadii Ganda Guddaa keessaa uummanni buqqa'uu bulchaan godinichaa miidiyaatti himanii deengaddaa amajjii 12 halkan naannoo sa'aatii 5 haleellaan uummata irratti banamuu kan ibsan bulchaan godinichaa hirmannaa poolisii waliin taasifneen lubbuun uummataa baraaramuu danda'ee jiraas jedhanii gaafas galgala uummata buqqa'ee mooraa humnoota nageenyaa keessa bulchine kaleessa ganama gara qe'ee isaatti deebifnullee uummanni qabeenya qabu fudhachuudhaan gara magaalaa Dagamii fi Fiicheetti baqataa jiraachuu himanii jiru. Amananii taa'uufillee amansiisaa miti kan jedhu bulchaan gandichaa humnoonni fiinxaleeyyii faannoo kun walitti fufuu taasisaa jiraachuu himanii jiru. Naannoo Gooxii Waaggiitti jedhamu kana humnoonni fiinxaleeyyii faannoo kun dubartii tokko irratti gudeeddaa raawwachuu jiraattonni himanii jiru. Naannichaatti humnoonni mootummaa nagaa kabachiisan waliin hin jirree fi uummanni yaaddoo nageenyaa qabaachuu himanii jiru. Godina Salaalee aanota akka Dharraa, Girgir, Jaarsoo gandoota akka Qalloo Yesuus, Inaagwaal, Qurqur, Silmii jedhaman keessatti sochiin humnoonni fiinxaleeyyii faannoo taasisan kun itti fufee jiraachuu himanii jiru. Aanaa Girgir Jaarsootti sababa rakkoo nageenyaan manneen barnootaa hojii baruu fi barsiisuu dhaabanii jiraachuus barsiistonni himanii turani. Bulchaan aanichaa obbo Damee Fayyisaa rakkoon nageenyaa torban 2 dura uumamee ture furmaanni fi hojiin baruu fi barsiisuu itti fufee jiraachuun beeka jedhanii jiru. Manni barumsaa Inaagwaal sadarkaa 1ffaa rakkoo nageenyaa isaan mudate nageenya keenyaaf sodaanne jechuudhaan aanaa beeksisanii barnoota addaan kutee jiraachuu fi bulchaan gandaa dhimma nageenya naannichaa humna keenyaa ol jechuudhaan barsiisota kanaaf xalayaa kennee jiraachuun barsiisota irraa OFM odeeffatee jira. Soomaaliyaan Itoophiyaa irratti waraana banuudhaaf dhaadachuun gabaafame. Itoophiyaan naannoo isii fottoksuudhaaf jirtu Somaalilaandiidhaaf beekamtii kan kennituu fi buufata doonii kan ijaartu yoo ta'e Soomaaliyaan immoo waraana eegaluudhaaf qophaa'uu gorsaan pirezidaantii Soomaaliyaa dubbatanii. Dabalataa gabaasa kana Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Itoophiyaan naannoo isii fottokoof jirtu Somaalilaandiif beekamtii kan kennituu fi buufata doonii kan ijaarrattu yoo ta'e Soomaaliyaan waraana eegaluuf qophaa'u gorsaan pirezidaantii Soomaaliyaa dubbataniiru. Akka gabaasa The Guardianitti pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud Somaalonni biyya isaanii tiisuuf akka qophaan waamicha taasisu gorsaan kun himaniiru. Nuyi karaa dippiloomaasiitiin hiikuuf carraa qabnu mara hordofaa jirra. Itoophiyaanis kana ni hubatti jennee amanna. Haa ta'u malee muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waraana kan barbaadan yoo ta'e nuyi qophiidha jedhan gorsaan pirezidaantii Soomaaliyaa kuni. karaa Somaalilaandiin ulaa galaanaa argachuu ni feeta gaaffii jedhu walgahii Saudi Arabiyaatti onkololeessa keessa gaggeeffame irratti Mahamud Abiy Ahmedin gaafachuu eeruun muummicha ministeera Dr. Abiy deebii kennaniin hin barbaadu jechuun gorsaa pirezidaantii Somaalee kun
dubbataniiru. Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduutti bara 1977 hanga 1978 waraanni adeemsifamee ture. Itoophiyaan bara 2006 humna waraanaa erguun loltoota Islaamummaa Mogaadishoo keessaa baasuuf waraana ergiteerti. Sababa kanaan Al-Shabaab dhalateera. Somaalilaandiin hanga bara 1960 kolonii Ingiliiz jala turte yoo ta'u, bara 1991 Somaaliyaarraa fottoquun mootummaa mataa isii ijaarrachuu ibsite ture. Haa ta'u malee biyyoonnii fi hawaasni idil-addunyaa gaaffii beekamtii Somaalilaandii kanaaf beekamtii hin kennine. Afgaaffii Observer waliin taasisanii ministeerri dhimma alaa Somaalilaand Isaa Kaayid Itoophiyaan gaaffii ofiin of bulchuu kennaaf beekamtii yoo kennite biyyoonni biroo ni hordofu jedheera. Nu yeroo kana hunda beekamtii argachuuf carraaqaa turreerra. Beekamtii argachuun carraa ijoo uummata Somaalilaandiif kenninudha jedhaniiru. Pirezidaantiin Somaalilaand Musee Bihi Abdii Somaalilaand Itoophiyaaf liizii buufata doonii kan humna waraanaa bishaanirraa fi daldalaaf itti fayyadamtu waggoota 50 kan kennitu yoo ta'e, Itoophiyaan gamasiitiin dhimma beekamtii kennuu gadi fageenya kan xiinxaltu ta'uu ibsiteerti. Dippilomaatii biyya bahaa yookaan Western Country tokko akka jedhetti Itoophiyaan Somaalilaandiif beekamtii kennuuf walii hin galle kan jettu yoo ta'e, Somaalilaand garuu beekamtii yoo hin argatin ulaa galaanaa kan hin kennine ta'uu himaniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa ni barbaaddi, nuyis beekamtii argachuu ni feena jechuun waliigalteen kun hojiirra kan oolu Itoophiyaan beekamtii yoo kennite qofa jedhaniiru. Somaaliyaan rakkoo keessoo Al-Shabaab waliin qabdu dhiiftee Itoophiyaa waliin wal waraanti jechuun waan hin fakkaanne ta'u hoogganaan garee gaaga'ama idil-addunyaa Alan Boswell dubbateera. Somaalilaandiin Itoophiyaaf ulaa galaanaa kan hin kennine yoo ta'e, Itoophiyaan filannoowwan biroo barbaaddu ta'uu muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmad himaniiru. Waliigaltee ulaa galaanaa kana hordofuun pirezidaantiin Somaaliyaa Ijiptii fi Eertiraa daawwachuun marii taasisuun gabaafame. Ijipti dhimma hidha laga haaromsaatii wal qabatee Itoophiyaa waliin wal labdee kan qabdu ta'uu ni beekama. Barattoonni Itoophiyaa dhibbaa carraa barnoota bilisaa Chaayinaa mo'atuudhaan Yuunivarsiitii Finfinneetti ramadamanii. Barattoonni Itoophiyaa 143 ta'an carraa barnoota bilisaa mootummaa Chaayinaa kennuun mo'atanii akaakuu barnoota digrii jalqabaa fi sanaa oliin Yuunivarsiitii Finfinneetti kan ramadaman ta'uun gabaafameeti jira. Utuu gabaasa kana Xubaabunee akka nuti isiniif dhiyeessiti. Barattoonni Itoophiyaa 143 ta'an carraa barnoota bilisaa mootummaan Chaayinaa kennu mo'atan akaakuu barnoota digrii jalqabaa fi sanaa olii Yuunivarsiitii Finfinnee kan ramadaman ta'uu gabaafameera. Pirezidaantiin ce'umsaa Yuunivarsiitii Finfinnee Saamu'eel Kifilee Yuunivarsiitiiwwan Chaayinaa Yuunivarsiitii Finfinnee waliin hariiroo gaarii kan qaban ta'uu eeruun carraan kun barattoota Yuunivarsiitichaa leenjisuu irratti bu'aa kan qabu ta'uu himaniiru. Akka gabaasa xiinxalaatiitti hariiroon dhaabbilee barnoota Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru jabaachaa dhufeera. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Zaahoo Zhuuhaan barattoonni carraa barnoota argatan kunneen guddina hawaas diinagdee Itoophiyaaf akka gumaachan waamicha taasisaniiru. Yuunivarsiitiin Finfinnee hariiroo Chaayinaa fi Itoophiyaa gidduutti riqicha ta'uun jiru cimsuuf hojjechaa turuu yaadachiisaniiru. Barattoota carraa argatan keessaa Mulgeetaa Ayyala carraan kun guddina Itoophiyaaf akka gumaachu kan isaan taasisu ta'uu himeera. Sirni kennaa carraa bilisaa kanarratti barattoota 22 kan dorgommii gahumsa afaan Chaayinaa mo'atanis dabalataan badhaafamaniiru. Abuna Gabriel lubni mana lubummaa Wallaggaa Lixaa Sinodosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa haasaa lubaa Luqaas ifatti balaaleffadha jedhe. Yeroon gochaa kana mana Kiristaanaa irratti raawwadhu Sinodosii nama kamiinuu dura balaaleffachuu qaba ture jedhaniiti jiru. Dabalata isaa akka nuti isiniif dhiyeessa. Dheenna kana Piriim Miidiyaa waliin kan dubbatan Paappaasiin mana lubummaa Wallaggaa Lixaa kan ta'an Abuna Gabriel akka jedhanitti haasaa Abuna Luqaas abbaa dhiisii nama amantii tokkorraa hin eeggamus jedhanii qulqullummaan isaanii Abuna Gabriel teessoo araaraa mana kiristaanaa fuuldura dhaabbachuudhaan haasaa akkanaa dubbachuun gonkumaa qaanii akka ta'u dubbataniiru. Kun tasumaayyuu mana kiristaanaa bakka hin buus jedhanii sana booda lubni kun gadi bahee waan warri kaan dhoksaadhaan hojjetu ifatti dubbate. Abuna Gabriel Sinodosii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gadi bahee haasaa Paappaasii balaaleffachuu qaba
qaba ture. Kanaaf kun ejjannoo Abuune Luuqaas qofa osoo hin taane kan Sinodosii ifaatti agarsiisaas jedhani. Kana malees manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kaayyoo gaariidhaaf yeroo hundeeffame Sinodosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammoota balaaleffachaa turte. Paappaasiin mana lubummaa Wallaggaa Lixaa Abuune Gabriel ajjeesuudhaaf lallabaa turte. Sinodosiin maaliif balaaleffachuu dadhabe jechuunis gaafii ta'ee jira. Abuune Luuqaas ministeera muummee qofa osoo hin taane uummata Oromoo akka waliigalaatti abaaraniiru kan jedhan Abuune Gabriel manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kun yoomiyyuu bakka hin buus jedhanii jiru. Olaantummaan saba tokko Sinodosii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti mul'achaa akka danda'uuf kan dubbatan Abuune Gabriel akka seeraatti manni kiristaanaa siyaasa irraa fagaate hunda isaanii waliigalaan deemuu qabaas jedhanii jiru. Waltajjii mana kiristaanaa waltajjii siyaasaa gooneerra kan jennus kanumaaf jechuun dubbatanii dhumarratti Sinodosiin Oromiyaa fi sabaa fi sablammoota gaafii uummataa bu'uura godhachuun kan hundaa'e ta'us ibsuun hojii eegaluudhaaf cimnee hojjannaas jedhanii jiru. Oduu kennaa biyya alaatiin Suudaaniin marii barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii gaggeessaa humna gargaarsa saffisaa waliin taasise balaaleffatte. Mariin barreessaa olaanaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaarees hoogganaa humna deeggarsa saffisaa Suudaanii Muhammad Abdaan Dagaloo yookaan Hameetii waliin taasise ministeera haajaa alaa Suudaanii Ali Al-Saadiqiin balaaleffattee jirti. Dabalataa isaa Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Marii barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees hoogganaa humna deeggarsa saffisaa Suudaan Muhammad Abdaan Dagaloo Hameetii waliin taasise ministeerri haajaa alaa Suudaan Ali Al-Saadiq balaaleffateera. Dhimma kanaan wal qabatee Saadiq Suudaanitti ergamaa addaa mootummoota gamtoomanii Raamtaanee Lamaamraa waliin marii taasise. Mariin kun propagaandaa miidiyaa akka argatu Hameetiif carraa baneera jedhaniiru. Marii Al-Saadiq waliin taasise hordofuun Raamtaanee Lamaamraa ibsa miidiyaaf kenneen Hameetiin dhiittaa mirga namoomaa hedduu raawwachuu aangawoonni Suudaan dubbachuu eeruun mariin akkanaa kun duula propagaandaa Hameetiin gaggeessaa jiru kan cimsaa jiru waan ta'eef balaaleffatamuu qaba yaada jedhu calaqqisiiseera. Hameetiin ibsa jimaata darbe baaseen bilbilaan Antooniyoo Guterees waliin mari'achuu addeesseera. Alilla qilleensarraa mootummaan Suudaan lammiilee nagaa irratti gaggeessaa jiruu fi qarqaarsi namoomaa kan irraabsamne danqaataa jiraachuu mootummoota gamtoomanitti himu eeranii. Gaaffii Hameetiin dhiyeesse hordofuun Antooniyoo Guterees waliin marii taasifamu Lamaamraan himeera. Maricha irratti barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii waraanni hatattamaan akka dhaabbatuu fi qarqaarsi namoomaa lammiilee akka dhaqqabuuf gaafachuu eereera. Lamaamraan lammii Aljeeriyaa yoo ta'u lolli qaamolee Suudaan lamaan jidduutti gaggeeffamaa ture karaa nagaan mariin akka furamuuf hagayya 2020 eegalee tattaaffii taasisaa tureera. Odeessa ibaatiin Suudaan walgahii IGAD dhufaa jirutti kan hin hirmaanne ta'uu ibsiteerti. Sanaan duratti Hameetii waliin kallattii marii taasisuu kan barbaaddu ta'uu eerteerti. Haa ta'u malee Hameetiin gama isaatiin hooggantoota IGAD bakka jiranitti mari'achuu kan barbaadu ta'uu himeera. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa oduun irraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen akka waliin turtii gaarii.